Ashamaa harka fuune hordoftoota keenya YouTube nagaan isiniif haa ta'u kan jirtan nagaa keessanii an nagaa koote galata waaqayyo isinis baga nagaa taatan jecha galatoomaa isin jira warri waan hundumattuu na jajjabeessitanii guddaa tokko galatoomaa inni jechuudha wanta narra jechuudha mata dureen ani qabadhee dhufee irratti dubbachuu barbaadu jechuudha bilis jechuudha dhugaa dubbachuudha fi ijoollee shamarranii jechuudha. Dhugaa baay'ee tokko ani waan anan taazzabe jechuudha. Bakka baay'ee nama dabbaranidha jechuudha. Anumti mataa kootii waan anan taazzabe dhugaa dubbachuudhaaf bakka maal jiraamti garuu shamarran jedhamu hundumaa miti jechuudha. Gaafa biyyaa uftan jechuudha dhugaa rabbi maalite nama tokko gaafa sin jaalate bakka miti kan sin gaggeesse haadhaaf abbaa keessanii obboleewwan keessanii inna jimjataniituma onlaayinumarraan gaafa nama bartan bakka hin jechuun namni sun hababaa qabatee dhufee yoo bite inni yookaan hababaa 500 yookaan birrii 1000 tanaa jettanii dhugaa waaqa jechuudha. Osoo maatii keessan ijaan hin argin jira miti namni sun maalummaan isaa osoo hin hubatiin jimjatanii ijoolleen tokko jechuudha. Bakka hababumaa jettanii waanuma inni onlaayiniidhaan si du'ee si maal akkas ta'e siin jedhe jecha fiidanii dhugaa booletti itti maramtan jirtu jechuudha. Baay'ee nama dabbara dhugaa waaqa jechuudha. Baay'ee ani jechuudha. Ani immoo amallee keemaa inni beektu waa argee takkittumaa namni ittiin nama jaa jechuudha. Dhugaa rabbi amalli koo waan akkasii tan qaba jechuudha. Bakka jiraa miti amma gaafa amma galu kana jechuudha. Dhugaa waaqa mucayyoon jechuudha. Yaa hoggaa lama hojjette siniin jeen jira jechuudha. Hoggaa lama keessatti sanuma Joordaanii yaa birriin isaa xiqqaallee jechuun miti yaa gin hoggaa lama hojjette biyyaan biraa yeessayyuu deeme jechuudha. Kan ergi garuu haadha fi abbaa isheeti jechuudha. Dhugaan immoo ittuma siqeetaman irraa guura jechuudha. Dhugaa waaqa jechuudha. Akkasitti tinii teenye jechuudha. Inna waggaa lama hojjettee isarraan iyyuu intiniitti kan uffata baay'istee kan qaxxaamteen alatti kanaanummoo kan taqabbalu maaliin jaalalleetu ishee taqabbala jechuudha. Dhugaa waaqa dubbachuudha jaalalleetu ishee taqabbala. Maaliifis immoo onlaayinumarraan jaalatti jechuudha. Ani gaafadheen ture jechuudha maatii awwal beeksistee maal akkas gootee maatiin kee ni beekani maal fa'aa jedheen gaafadhe jechuudha dhugaa waaqa dubbachuudha. Hin beeksisne jette jechuudha. Hin beeksisne warroonni maatiin kiyyaayyuu akka dhufan hin beekan jette jechuudha. Ijoolleen tokko jechuudha dhugaa rabbi sammuun keessan maal akka jechuun akkanan ishee gaafadhu deebisi immoo akka yuutuubii hojjedhus hin beekti jechuudha. Inni dhugaan ani yeroo sanuu jechuudha baay'een itti jechuudha. Maaf akkas ta'a maaliif akkas gootaati dubara waan ta'eef aadaa ofitti qabda. Maal yoo ta'e biyya galtee maatii keetti wal barsiistee obboleewwan kee biraa miti obboleessuma kee nama tokko barsiistee waan kana nama kana bira geechee ijaan laaltee ta'uu hin qabdu faan jeen jechuudha. Dhugaa waaqas hin jira jechuudha. Hordoftoota koo wanti na ajaa'ibe keessa jechuudha. Bakka miti njaa hin beeku waan akka ishiin taate fayyaan qabdu ta'uu hin talattee rabbisiin hin jedha bakka yoonii bakka jaalala hamaa keessa galtee inni kiristooti warri xiyyaara san keessa wajjin dhufni martuu ishiitti kolfa dhugaa waaqa jechuudha ishiitti kolfa jechuudha irraa oduu fuudhuudhaaf jechuudha kootu jedhuun jechuudha bakka laale amma si eegaa nu eega yaa intini dhammoo yaa hallaa jettee jechuudha amantiin ishee musliima jechuudha. Bakka wallaahi amma oqqee kana keessa jilbifatee hawaa naa kennaa jetti inni dhugaa waaqa jechuudha. Ani jechuudha kiristoosii takka nan kolfa takka nan aara dhugaa maaltu na aarsi beekta maa hinna akkana kana nu gochuun bakka maa hinna adaba ofitti hin qabnu ofuma keenya yeroo tokko bakkuma bakka akkuma hin taane ofuma keenya yeroo tokko akkuma hin taane hin taanetti immoo dhiirri akkasii dhiirri birrii nurraa nyaate dhiirri akkana nu godhe dhiirri jaalala malee birrii hin beeku maalii akkas malee bakka jaalalan beeku inni birrii ofuma keenya yeroo tokko jechuudha. Gocha hojjennu irratti ilaalachaa osoo goone akka kootitti jechuudha. Nama ganneedha lafa maaliin jira miti ofuma keenya jara of buusne ofuma keenya bakka hin taanetti yoo argamne namni tokko osoo maatii keenya waliin beekin jira miti mee bakka misa yookiin samaanan illee haafu jini galee maatuma tokko nama tokko gaafa wal barsiiste osoo namni waraqatuma tokko illee erge rakkoon mucayyoon tun borosoo waan tokko taate illee
ina dhugaa waaqamaa itti isin dhugaa kiristoosiin xiyyaara keessatti galee abboon maachi gichiqii madaamii maaltu na barbaachisa galee mucaa koo wajjin daa'ima godhadhee ina dhugaa waaqa jiraata jechuudha namni marti kolfechu bakka takka afaan amaariffaa kan illee hin dandeessi afaan amaariffaatiin haasofte akka afaan oromootiin haasofte jechuudha dhugaa waaqa namni itti kolfee jechuudha dhugaa rabbi ani takka nan kolfa takka nan haaraa jechuudha dhugaa waaqa maalta kan si afaan ceen jechuudha dhugaa rabbi maalta kan si go'a minim biyoon immoo jechuun ta'ees immoo mistira kee gadi qabadhu minaamin hin jedhin jechuudha mistira kee gadi qabadhu nama hundatti hin himate diraamti yeroo tokko tokko jechuudha wanta gochuudhaaf yaanne tokko irra caalaa nama nutti dhiyaatu hafe fakkeenyaaf namni gooddanyaan dhabuu miti gooddanyaa keetiitti yoo himte isaayyuu gimmaasha malee hunda namatti hin himtu deebiste immoo waaqayyotti osoo himattee wayyaa malee gaafa awaajjette wanni tokko yeroo tokko wanti intini jettu guggusi maal jette karaarratti hafa jechuudha karaarratti hafa gaafa namatti himtee awaajjette wanti sun afaan namaatti hafalleedha jechuudha dhugaa ani maal tokko naa ta'u beekta wanta laa wantan tuffadhee dhugaa waaqa jechuudha wanta tuffadhee bakka jira miti wanta san itti yaadu wantan itti yaadne sun naaf ta'a gin wantan itti dhiphadhe yoo barnoota baradhe jechuudha gaafa qormaata tokko qormaatamu gaafa wanta san itti haxanna'ee dubbisee maal jedhe wanta san hin argadhu zeeroodha dhugaa waaqa jechuudha wantan gin lash godhee qallaal godhee laale garuu immoo wanti sun naaf ta'a jechuudha annaa kana maal jechuu barbaadeeti nammaanii gaafa waan tokko jennu bakka lashi osoo goone osoo awwajuu baanne namatti bakka namni osoo mistira keenya baruu baate maal inni dhugaa rabbileen xiyyaara keessatti akkasitti jilbifattee faa jechuudha akkattiin maalatee akka inni hababaa kennuuf akkasitti faa agarsiiste jechuudha bakka sagaleen ishee jechuudha xiyyaara keessatti bakka hamma xiyyaara keessa bunee kana yeroo xiyyaara keessa guutu makiinaan baabura jedhamu inni fuudhee si geessame ture bakka itti buutu bakka shaanxaa fudhattu achitti bakka shaanxaan dagaantii hamma shaanxaa fudhattutti maaliif inni immoo hin dawwalaaf jechuudha qaba. Booletti as bule jettee jechuudha kophaasa jira jettee as bule jettee hin dawwalaaf shaanxaa ishiin daftee fudhannee inni baay'ee tokko kofale jechuudha baay'ee tokko kofale afuura kute jechuudha ishiin shaanxaan ishiin immoo dhufne jechuudha inni ani shaanxaan kee dhufee tanan dafeen bahee mana jechuudha. Yooma inni hawaa faa kennuuf inni waraawwadha dhugaa na waraabinaa jette jechuudha. Bakka micayyoon maal sineen jaalala hamaa keessa galteerti dhugaa waaqa jaalala hamaa keessa maal birrii achitti uffata jettee baaste suni yooma san itti dhaga'ame malee dhiiste ishii waanuma isaa jechuudha. Bakka ishiin amma waanuma ittiin kaasatti jechuudha dhugaa dhabbii ilkiin irratti dawwalamaa jira jechuudha. Inna maal jechuu barbaadeetaniin ijoollee yeroo tokko jaalalli jaamadha jedhu dhugaadhaan garuu jaama soo ta'e immoo numatu immoo ijatti godhachuu qabna jechuudha. Akkuma jaalalli nu godhe ta'uu dhiisuu nu barbaachisa yeroo tokko maaliif osoo intiin ofitti qabne osoo adaba ofitti qabne jira miti jaalalli nama sanis yoo jaalanne osoo of kenne ooddamoo suuta osoo jenne maaliif wanti awaaji'an kun anatti hin tolu jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaan natti hin tolu wanti awaaji'an kun jechuudha. Waan tokko gaafa gootu dhoskaadhaan waaqa keetiin akka amantii keetitti waaqa keetiin haasa'aa godhadhu malee wanti sanummaa jechuudha. Haati fi abbaan kee dhugaa waaqa dubbachuudhaaf haadha hin qabanne abbaan dhabde abbaa hoo dhabde obboleessa hoo dhabde obboleettii hoo dhabde immoo eessuma jenna kan beeku kan garuu eessuma abbaa keetii haadha kee abbaa isaa kana dhabdu qamacheem namni fira dhabu kan isa bira teessee guyyaa 2 guyyaa 3 guyyaa 4 bayyanattee wanta hojjetatte san mataa walitti qabatte saniin booda nama san bakka sitti tolutti bakka inni siin jedhetti osoo hin taane ofii keetii bakka ati beektu gaafa safara baratte katamaa baratte bakka wayii tokkotti yaamtee nama isa wajjin haasoftee akkuma silkiidhaan haasa'u san immoo garaagarummaa yoo bira geessu silkiidhaan gargar qabamu isa kana laaltee malee inni boolitti dhufe hawaa sitti kennee maalummaa nama sanii hin beektu osoo maalummaa nama sanii beektu fakkeenyaaf nama biyya safaraa yoo taate okay amma tokko hin ta'inidha garuu kanaaf bilis ijoollee shamarranii
gimmaashni keessan osuma isinitti himamu baay'eetu hojjetama miidiyaa kanarra waa'een boolarraa dhiirri isin taqabbalu kana laalladhaa lubbuun ijoolleetu baay'ee badis lubbuun ijoollee baay'eetu galaafatamaa jira dhugaa waaqa dubbachuu yeroo tokko tokko osoo qoomne jennee of laallee isin jechuu barbaadatan ani waanan taazzabee waanan irraa hubadheedhasi maali bakka maaltu akkas nu godhaa yeroo tokko tokko kan jedhu natti dhagahame jechuudha hordoftoota tokko. Anna kana fakkaate isiniin jedha hordoftoota tokko viidiyoon kiyyaarra waan na dhaggeeffattaniif waan na wajjin turtaniif guddaa isaa galatoomaa baay'ee sin galateeffadha baay'ee sin jaalladha naa jiraadha isin jedha daa'ima xiqqoo takka jira mana bira ka ollaatti jechuudha isheen natti dhufte viidiyoo ilaalaa harka ol qabdi jechuudha. Inna amma viidiyoon bira walitti deemte nagaadhannaa tura maal goota deemoodda በላሽ እንዴ ምን ይሄው የበላሽ አይደለም በላክ እውነት ዋው ምሳ በላ ቁርስ ነው ቁርስ ይባላል ምሳ አይደለም እና ነገ ነው ፍራ እንዴ ወጅን ኦዱ ጀመረ